Global Media Haala sinitam sajuna. Wajjiin Oromia Global Media. Oromia Global Media. Oromia Global Media. Media ummata dhaabbate yoo ta'u, media eenyummaa, seenaa, hawaasummaa, dinagdee, aartii fi ispoortii ummata keenyaa bu'uura godhachuudhaan tamsaasa qabatee dhufaa jira. Oromia Global Media oduu fi odeeffannoo biyya keessaa fi biyyaadha yeroo dhiyootti qabatee isin bira ga'uuf jira. Dabalataan miidiyaan kun sagantaalee tamsaasaa irratti qulqullina kan bu'uureffate yoo ta'u, miidiyaa uummatarraa uummataaf dhaabbateedha. Oduuwwan ispoortii, oduuwwan haala yeroo irratti hundaa'anii fi oduuwwan dinagdee akkasumas hawaasummaa yeroo dhiyoo keessatti qabannee funaaf ni eegama. Oromia Global Media. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun oduu Oromia Global Media Haala sinitam sajuna. Wajjiin Oromia Global Media. Oromia Global Media. Oromia Global Media. Media ummataaf dhaabbate yoo ta'u, media eenyummaa, seenaa, hawaasummaa, dinagdee, aartii fi ispoortii ummata keenyaa bu'uura godhachuudhaan tamsaasa qabatee dhufaa jira. Oromia Global Media oduu fi odeeffannoo biyya keessaa fi biyyaadha yeroo dhiyootti qabatee isin bira ga'uuf jira. Dabalataan miidiyaan kun sagantaalee tamsaasaa irratti qulqullina kan bu'uureffate yoo ta'u, miidiyaa uummatarraa uummataaf dhaabbateedha. Oduuwwan ispoortii, oduuwwan haala yeroo irratti hundaa'anii fi oduuwwan dinagdee akkasumas hawaasummaa yeroo dhiyoo keessatti qabannee Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun oduu Oromia Global Media Haala sinitam sajuna. Wajjiin Oromia Global Media. Oromia Global Media. Oromia Global Media. Media ummataaf dhaabbate yoo ta'u, media eenyummaa, seenaa, hawaasummaa, dinagdee, aartii fi ispoortii ummata keenyaa bu'uura godhachuudhaan tamsaasa qabatee dhufaa jira. Oromia Global Media oduu fi odeeffannoo biyya keessaa fi biyyaadha yeroo dhiyootti qabatee isin bira ga'uuf jira. Dabalataan miidiyaan kun sagantaalee tamsaasaa irratti qulqullina kan bu'uureffate yoo ta'u, miidiyaa uummatarraa uummataaf dhaabbateedha. oduuwwan ispoortii, oduuwwan haala yeroo irratti hundaa'anii fi oduuwwan dinagdee akkasumas hawaasummaa yeroo dhiyoo keessatti qabannee funaaf ni eegama. Oromia Global Media uummatarraa uummataaf. Egaa yeroo dhihootti nu eegaa jecha miidiyaa hawaasa Oromoo biyyoota addunyaa garaagaraa irra jiran hirmaachisee uummata isaaf dhaabbate kana jabeessaan akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun oduu Oromia Global Media Haala sinitam sajuna. Wajjiin Oromia Global Media. Oromia Global Media.
Oromia Global Media media ummatirraa ummataaf dhaabbate yoo ta'u, media eenyummaa, seenaa, hawaasummaa, dinagdee, aartii fi ispoortii ummata keenyaa bu'uura godhachuudhaan tamsaasa qabatee dhufaa jira. Oromia Global Media oduu fi odeeffannoo biyya keessaa fi biyyaa yeroo dhiyootti qabatee isin bira ga'uu jira. Dabalataan miidiyaan kun sagantaalee tamsaasaa irratti qulqullina kan bu'uureffate yoo ta'u, miidiyaa ummatirraa ummataaf dhaabbatedha. Oduuwwan ispoortii, oduuwwan haala yeroo irratti hundaa'anii fi oduuwwan dinagdee akkasumas hawaasummaa yeroo dhiyoo keessatti qabannee isin funaaf ni eegama. Oromia Global Media ummatirraa ummataaf. Egaa yeroo dhiyootti nu eegaa jecha miidiyaa hawaasa Oromoo biyyoota addunyaa garaagaraa irra jiran hirmaachisee ummata isaaf dhaabbate kana jabeessaan dhaamsa keenya. Oromia Global Media ummatirraa ummataaf. yeroo dhiyootti nu eegaa jecha Oromia Global Media wajjiin turtii gaarii. Asham harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota Oromia Global Media irraa miidiyaa haarawaan dhufaa jira. Miidiyaan ammaaf irratti seenaa jiru, ittiin isin dubbisaa jiru miidiyaa haarawaa kunis miidiyaa masaba keenyaa kan uummata Oromootiif sagalee ta'u kan uummata Oromootiif dhaabbate miidiyaa haarawaa akkuma dhageessanitti kan wajjiin simannu ta'a. Keessummaan qaba. Keessummaan kee kallattiidhaan asiin kana waliin marii waliin taasifnu ta'a. Haala yeroo irratti keessumtoota tokko tokkos biyya keessa illee dhiyeessuuf tattaaffii godheetiin intarneetaa fi wanni tokko tokko rakkoo qaba. Saniif hin dhiyeessuu hin dandeenye sa'a tokko lama booda kan dhiyeessu ta'a jecha. Akkasumatti obboleessi keenya yookaan Sona Oromia kan namni hundi beektan jedheetiin amanaa isa san dhiyeessuuf tattaaffii guddaa godhaa ture guyyaa guutuu isa seensisuuf yaalii godhee itti milkaa'uu hin dandeenye intarneetni biyya keenya akkuma isin beektan baay'ee rakkina qaba. Kanaaf haala tokko tokko irratti asii waan mari'annu ta'a. Kanaaf nu waliin turaan affeerraa keenya kan Oromia Global Mediaati. Hanga xumuraatitti nu waliin turaa isiniin jenna. Xiinxallaa yaadaa baga nagaan dhufte kallattiidhaan yaamicha Oromia Global Media kabajitee baga nagaan dhiyaattee isin jenna. Dhageessa. Xiinxallaa yaadaa dhageessa. Baga nagaan dhufte. Galatoomii baadamaatis miidiyaa Oromiyaa miidiyaa Global irratti nu afeeruu fi galatoomii siin jenna. Miidiyaan kun miidiyaa haarayaa waan Oromoo simachuu qaba. Biyya keessa fi biyya alaattis jajjabeessuun barbaachisaa. Miidiyaa Oromoof ta'u hundaayyuu akka jajjabeessan asumaan dhaamsa dabarsinaa. Atis galatoomii siin jedha baadamaati. Ulfaadhu xiinxallaa yaadaa akkasumatti marii kennaa akkuma beektutti mariin gadaa miidiyaatii fi Oromia Global Mediyaan yaada adda addaa yaada mataa ofii qabatee dhufaa yaada sabni keenya irra dhaabbatee ani eenyu ati eenyu kan jedhu raayii yeroo hunda ijjannoo mataa kennaa ijjannoo miidiyaa saba guddaa uummanni Oromoo ijjannoo akkam qabaataa uummanni Oromoo maal barbaadaa uummanni Oromoo akkamitti qabsaa uummanni Oromoo garam deema kan jedhu raayii yeroo hunda miidiyaa federaallee hojjennu miidiyaa federaallee yoo dalagne yaada cimaa qabannee dhufna jennee abdii miidiyaa keenyaa fi hordoftoota keenyaaf kabajamtoota fi keessumtoota keenyatti illee abdii qabna. Akkasumatti haalli nu irratti mari'annu haala uummanni biyya keessa ammatti jiru. Tokko PPP uummata amma Tigraayidhaa jiru kana fudhannaa as deebinee ummata keenya ummata Oromoo qulqulluu warra argitee Oromoof Oromiyaaf qabsoofna jedhu warra amma Tigraayiif sagalee ta'uun dirqama ta'uun nutti barbaachisaadha. Tigraayiif dhaabbatuun Tigraayiif dubbachuun qabsoo Oromoo cimsaa qabsoo Oromoo jabeessaa warra jedhu kanarraa waan irraa dubbannu qabna. Mee of duuba deebinee qabsoon amma yookaan mootummaan Itoophiyaa kan amma biyya keessa jiru kuni Dr. Abiy Ahmad Ali akkasumatti PP dabalatee PP fi Dr. Mootummaa Itoophiyaa dabalatee yoo isaan Tigraayidhaan Oromoon bu'aan Oromoon argattu maali Oromoon yoo Tigraay dhaamte yoo Tigraay immoo Itoophiyaa kana dha'e Oromoon wanni isiin sababaa Tigraayin Tigree jalaan waa argatti jettee yaaddu ni jira akka nama tokkotti xiinxalaadha. Galatoomii yaada bareedanaaf dhiyeessitee
mee dura waa'ee uummata Oromoo kana xiqqoof duuba deebi'ee gaafii keetitti deebi'a. Uummanni Oromoo yeroo dheeratiif yeroo Minilik keessallee Haayile Sillaasee keessas Dargii keessas yeroo wayyaan illee uummanni Oromoo xiqqaa fi guddaan barataan barsiisaan lolee diina ni cabsa. Garuu immoo uummanni Oromoo rakkoon uummanni Oromoo qabu diina kuffisutti jabaadha. Aangoo qabachuu hin dandeenye. Rakkoon bakka kana jira. Uummanni Oromoo Haayile Sillaasees ijoolleen barattoota ofirraa ummata Oromootti kuffise. Dargillee ummata Oromootti kuffise. Wayyaan illee kumni shanitti dhumataniitiniin ofirraa kuffisan. Garuu hoo bakka barbaadan san hin geenne uummanni Oromoo. Rakkoon uummanni Oromoo laala hadafa isaan seenan. Goolii isaan seenan yeroo maraa bakka tanaa jechuudha. Gaafii keetitti yoo deebi'e amma kan wallole ummata Amaaratii fi ummata Tigraay. Ummata Tigraay fi Abiyyi ka isaan irra wallolan. Kanaaf uummanni Oromoo kanarraa bu'aa argata yeroo jennu uummanni Oromoo lola kana keessa yoo dhume malee yoo bilaasha reeffi isaa allaatti nyaate malee tasuma bu'aa tokko hin argatu. Kawallole ummata Amaaratii fi ummata Tigraay. Uummanni Oromoo waan kana keessa harka fudhatee cal'isee biyya ofii tolfachuu qaba. Biyya ofii goonfachuu qaba. Nama jala fiiguu dhiisee namaaf yeroo mara namaaf ergamaa ta'uu dhiisee sabni guddaan kun sabni qabeenya qabu kun sabni abbaa biyyummaa daangaa fi daangatti qabeenya rabbi kenneef kana dhiisee qabeenya kana qabachuu wallaalee hay firaa fi shira addaan baafachuu wallaalee uummanni Oromoo yeroo mara yoo diinuma jala fiigu kuni qaanii guddaadha uummata Oromootiin. Qaanii guddaa. Kuni akka nama hayyuu hin qabne akka nama beekaa hin qabne tokko jeneraalli Oromollee bitamaadha. Uf hin beeku. Diinumaaf lolaa jechuudha. Diinumaaf lolaa jechuudha. Gadi deebi'ee Oromiyaan maal nurraa barbaaddi? Uummanni Oromoo maal nurraa barbaada? Uummata keenya hatiiffan qeerroo keenya haa leenjifnu qabeenya keenya hatiiffan ufii ufitti haa amannu jechuu dhiisee yookaan kun amma nafxanyatti achi irkata. Kun immoo amma Tigreetti achi irkata. Irkanni kuni haga yoomitti nu baasan? Kuni qaanyi sheemiidha kun. Uummata Oromootiif, hayyoota Oromootiif sheemii, qeerroo Oromootiif sheemii, uummata Oromootiif fokkinna kun. Qaanyi guddaa odoo dandeettii qabu. Waraana amma walitti qabanii Affaar irraa, Oromiyaa irraa, Sumaalee irraa oofuuf deeman waraana 12,000 amma qopheessanii jiru jechuudha. Achi oofuuf Facebook irratti amma gadi dhiisan. Gaafii waraana Oromiyaa keessaa itti ka'aa jiru maaliif lolla? Maaliif achi dhaynaa? Maaliif duuna? Maalirratti duuna? Ko wallole obboleeyyan lamaan wallolte wal dhabanii jiru. Bu'aan uummanni Oromoo achi keessaa argatu tokko tasumaan jiru. Bu'aan uummanni Oromoo argatu amma uf ijaaruudha. Af deebi'ee ganda isaa keessatti, qabeenya isaa keessarratti, waraana isaa keessarratti, Oromiyaa keessarratti humna ta'uudha malee namatti irkatuun bara mara baruma maraa namatti irkatuuf uummata Oromootiif qaanii. Kun uummata Oromootiif kufiinsa irraa boodati. Kana uummanni Oromoo kaaba fi kibba, dhiyaa fi baha, hayyoon, barattoon, barataan warri waa beeku. Namni Oromoo qulqulluu ta'e. Namni Oromoo qulqulluu ta'e ilaal. Kalaaqaa hin ta'in uummata Oromootiif yaaduun amma. Yeroo ammaa kana kan qeerroo mataa walitti qaban, kan shamarran walitti qaban, kan hayyoota mataa walitti qaban, kan beeytota mataa walitti qaban, amma malee diinaaf guuza ta'uun bara maraa diinaaf du'uun biyya isaanii dhiisanii qaanii guddaadha. Namuu wanni wal fixuuf, wanni Amaarri nafxanyaan maraatuuf, wanni Tigreen maraatuuf qabeenya Oromootiif malee Oromoo jaalatanii. Oromoon qabeenya Rabbi kenneefi tokkummaa Rabbi dhoggeef wallaalchise. Of wallaalchise. Namni qabeenya ofirratti yoo of hin beekne, daangaa ofirratti yoo daangaa ofii tikfatuu hin beekne, yoo hayyuu ofii tikfatuu hin beekne, yoo wal dhaga'uu hin beekne, yoo wal jala deemuu hin beekne,
bara maraa akkanumatti diina jala fiigee qaanya'ee wal kuffisee kufaa jechuudha. Kuni ammallee ummata Tigraay harka dha'uun Amaara harka dha'uun sheemii ummata Oromooti. Kuni sheemidha waan qaanyidha. Waan kana keessa hayyoonni Oromoo, qeerroon Oromoo, qarreen Oromoo harka fudhatuun barbaachisaadhaati. Bu'aa takka hin qabuuf qabeenya qaba Oromoon ni qaba. Dandeettii qaba ni qaba akka biyya lafaatti qaba. Maaliif qabeenya isaa kana koontiroola godhuu wallaale? Maaliif hayyuu isaa kana koontiroola godhuu wallaale? Maaliif hidhannaan Tigraay hidhate, hidhannaan Amaarri hidhate Oromoof hin ta'u? Maaliif Oromoof hin taane? Mudhii Oromootu didamoo, sammuu Oromootu didamoo, maaliif yeroo mara Oromoo doomsuu barbaada? Maaliif yeroo mara Oromoo nyaachuu barbaada? Maaliif yeroo mara Oromoo sobuu barbaada? Maaliif yeroo mara qabeenya Oromootiif fiigan? Daymi guddaan, gaagurri guddaan Oromiyaa keessa waan jiruufi kanaaf namuu uf nyaata malee namni Oromiyaaf yaadu tokkoniif hin jiru. Oromiyaa yoo ufii yaaddee ufitti amantee ufitti amananiitiniin ufii wal jala deemanii hoggonoota ufii dhagahanii yoo jedhan wajjiin deemuu danda'an malee yookaan intala yeroo tokko na obsi sa'aatii dheeraa fixadhee keessummaa tunaaseenee akka diingata itti deebinaa sanillee itti mari'annaa Sona Oromia baga nagaan naa dhufte asiin achi godhuu dadhabee asiin ni seente kunoo daayirektii dhufte baga nagaan dhufte Sona Oromia mata dureen kennafii fi wanni arra mari'atu seenne sisimachuudha si affeeruudha garuu akka ati beektutti baay'ee rakkataa turree baay'ee nu rakkise miidiyaan baga nagaan dhufte meetumaan. Baga nagaan na eede yoo sagaleen sitti dhagame baga nagaan na eede. Akka gaarii dhagama. Meeti intala yaada amma toopika kenna san akkasi kaanna toopika kenna san akkasi kaanne toopikni amma raasuun toopikni amma Sona Oromia ko rakkoon Sona rakkoon kiyya rakkoon Oromoo walfajennu kanaaf kajennu asumaan mee Sonani namni hin beekne jiru garuu obboleettii bakkee jiru fi Oromoo hordofaa jirtu hundiyyuu namni hin beekne jiru. Sona Oromiyaa akkuma beektutti miidiyaa kanarratti sa'aatii guyyaa akkanumatti kara sa'aatii 8 jechaadha. Asrii booda asirraa ka'ee amma lafti biraa sa'a bari'u sa'a tokko sa'a kana guutuu baay'ee yaalii godhaa turre akkuma beektutti Oromiyaa keessa intarneetni baay'ee rakkisaadha. Baay'ee nama cinqaadha akka itti yeroo barbaannutti seennee silaa marii waliin goonee xumurree adda deemnutti atis rakkataa turtee yaada keetis uummata kee biraan ga'uuf baay'ee tattaaffataa turtee garuu itti milkoofne amma akka diingataa seente. Kanaaf toopika keenya yaada keenya jijjiirree kallattiin gara keenya kan dhufna. Mee Sona Oromiyaa asumaan odoo gaafiif deebii kiyyatti hin seenne obboleessa kiyya xiinxalaa yaadaa wal beektan jedhee amanaa xiinxalaa yaadaa asumaan naasimu. Galatoomika seenaa eenyu Sona Oromia baga nagaan dhuftee gara Oromia Media Global baga nagaan dhuftee siin jennaati welcome kootu siin jenna uma yoo dur beeynes amma nama Oromooti afaan tokko dubbanna tokko qaama tokko haala jiru waan jiru wajjiin mari'annaa wajjiin haasofna jechuu barbaade baga nagaan dhufte. Baga nagaan na eedde xiinxalaa siyaasaa keenya baga nagaan na eedan. Okay, galatoomi. Amma tokkoffaa sa'aatii saammadhaa lammaffaa jiru Afrikallee saammadhaa Sona Oromiyaa sittin dheeressu kara yaada kiyya deebi'a. Sona Oromiyaa akkuma haalli uummanni Oromoo yeroo ammaa kana keessa jirutti akkuma namni Oromoo itti haasaa jirutti atis kuma qabdaa jirus ni beeknaa. Sonaan Oromiyaa eessa ture yeroo dheeratiif ollaana kana gubbaratti arginaa turre Sonaan Oromiyaa eessa jiraa kan jedhu gaafiin tokko tokkollee dhiyaataa ture. Sonaan Oromiyaa kuni akka amma arginuttis akka namni ilaalutti illee fuulalleen qaama gubballeen akka duraanis kan jiru maal ta'e ni dhibame moo ni rakkate moo ni hidhame moo maali kan jedhamullee gaafiin adda addaatu jira. Mee kanarraa osoo yaada biyya kanaaf mee uummata kanaaf ibsi achirraan booda gaafii adda addaa waan si gaafadhu keessa seennee kan dubbannu ta'a.
Dhugaadha. Baatii sadiif yookiin bulii 92 kan ta'u akka duraanii sooshaal miidiyaa gubbatti dubbachuudhaaf, hojjechuudhaaf, uummata kiyyaaf sagalee ta'uudhaaf, saba kootiif gadi cabee kophee ta'uudhaaf carraan argannee guyyaa 92 dura gaafa ganama keessaa sa'aatii 12tti bulchiinsa magaalaa Adaamaatti qaama mootummaa hidhateen nama lamaan to'annaa jala oolee kutaa magaalaa Dambalaa bakka jedhamutti naannawa Wanjiitti waajjira poolisiitii kan ture. Carraa kanaan ani waa'ee saba kanaa dubbachuun argannee rakkoon achi keessatti ture hammaataadha. Wanni jiru rakkisaadha. Mana hidhaa isinuu beektu. Haalli ture immoo kanatu an uummata kanarratti akka uummata kanaaf dhiyaadhee hin dubbanne akka duraanii sooshaal miidiyaatti quuqama madaa saba keenyaa akka hin dubbanne hidhaa kana atakaroo kana keessan ture malee saba kiyyaaf kan dhaladheef saba kiyyaaf malee yookaan paartii kana sanii deeggaruudhaaf yookaan warra har'a maqaa moggaafatee maqaa gara isaanii fedhirraa as dhufee gara fedhe haasa'uutti isaan wajjin maxxanee jiraadhee shilmii ta'ee uummata koo quuquuf yookaan uummata koo dhiiga isaa xuuxuuf miti maaliifi irbuudha uummata kanaaf kan hojjettu uummata kanaaf kan dubbattu uummata kanaaf kan hidhamtu uummata kanaaf kan duutu kan qaama itti dhabdu Oromoodhaaf Oromummaadhaaf malee paartiidhaaf jettee yookiin sochiin ati gootu kamiyyuu akka galma hin geenne warroota achi jala kurkuraa jiranirraa fi turanirraallee hin beektaa jechuudha. Abbootiin keenya waggaa 150 dura wanti isaan miilatti dhabanii, jireenyatti dhabanii, lafatti dhabanii kan jiraataniif abbummaa lafaatiif malee, abbummaaf sabboonummaadhaaf malee diina Oromoo karaa hundaan kan itti qabsaa'an lafa isaaniitiif, seenaa isaaniitiif, sirna isaaniitiif malee maqaa paartiitiin bitamuudhaaf, gurguramuudhaaf waan tokko duuba teessee haasa'uudhaaf miti kan ta'uu qabus isa kana jechuudha. Wanti ana balleesses rakkoodha malee saba kootitti jijjiiramuuf yookiin wanta an sabarraa gonfadhee, sabatti jinfurra ni qabadhee saba kana idduudhaaf deemu tokkos hin jiru, hin jiraatus jechuudha. Kanaaf wanti jedhamaa tures jirus urga kaleessa dheengaddarraa bahee haala hedduudha kan dubbatame eenyutu dubbate maaliif dubbate gaafiin isaa namaan galu maaliifi namoota waan kana yeroo laalu namni dhugaan qorannoodhaan ragaadhaan warruudhaan haa ta'u qaamaan haa ta'u sochiin godhu keessatti waan kana akkana ta'e jedhee ragaadhaan garoota miidiyaa akkanaa kanatti dhiyeesses hin jiru. Kanaaf ani wanti calliseef kanaafi an dubbachuus hin barbaanne miidiyaa kana keessatti ati yeroo baay'ee rakkattee dubbadhu kaleessa irraa jalqabdee waan kanaan jechaa turteef malee wanti dubbatamee haa dubbatamu dhugaan jirtuu fi siituu ni bakka irratti abdiin qaba ture. Kanaaf ani ardhas borus kophee uummata kiyyaati malee uummata kiyya keessatti qoree ta'ee socho'uudhaaf hamilees hin qabu, kaayyoo kiyyas miti, sochii kiyyas miti, mul'ata kiyyas miti, galma kiyyas miti. Kanas siin jechuu barbaada. Galatoomi Sona yaanni tokko ni ka'a. Ani biyya keessa nama tokkollee quunnamaatuma jira. Sonaan Oromiyaa baatii kam hidhamee baatii kam akka gadhiifamellee nam tokkollee dubbataa jira. Akkasumattis immoo atillee karaa onlaayina gubbaratti kan deebite yoo xiqqaate sa'aatii 48 yoo xiqqaate guyyaa lamaan guutuu jechaadha. Saniin duratti onlaayina gubbatti argaan turre dhugaadha. Mee amma hololaa fi yookaan waa tokko waan deemu sanitti seennaa Sonaan Oromiyaa warra yookaan argitee uummata Oromoo yookiin sabboontota Oromoo biyya keessa jirtu warri hiisisaa jiru warra ajjeesisaa jiru Sonaan Oromiyaa harka keessaa qabaa kan jedhan kun gaafii kiyya tokko. Gaafii lammaffaan immoo uummata waan kana siin jedhu kuni ragaa akkam qabaatan yookaan immoo ragaa akkamtu jiraa kan jedhu obboleessa kiyya xiinxallaa yaadaa ka gaafadhu ta'a. Ati obboleeyyan kee hiisisuu, obboleeyyan kee ajjeesisuu magaalaa duubaan namatti ragaa bahu kana keessaa harka ni qabda. Wanna biraatiin miti. Karaa biraatiin immoo obboleessa kiyya xiinxallaa waan gaafadhu qaba. Carraan naaf kenname yoo ta'e. Siif kenneera. Gaaffii ati na gaafatteef uummata keenya yookaan
dargaggoota yookaan qeerroo keenyaa fi qabsaa'ota keenya kan Oromoo ijoo ta'an irratti wantoota aggaammiiwwan garaagaraa hanga ajjechaa lubbuutii fi qabsiisuu fi duubaan maggarajaa duubaan dhaabbattee itti raguudhaaf kan jedhamu shakkiin wanti haasawamaa ture baay'eedha. Haa ta'u haa jedhamu jedhamuunis gaariidha. Wanta jedhametu eega boora in qulqullaa'a waan ta'eef innis rakkoon qabu maaliif namni ani itti ragu hin jiru. Nama keenya guddaa kan hidhe siyaasaadha malee yakka inni dalagee miti. Kan hidhe siyaasaadha. Wanti inni adda qabu wanni mana duuba dhaabatanii itti ragan tokkos hin jiru. Yakki inni dalagee yoo jiraate ragaa qabatamaa mootummaatis ta'ee namni qaamni ragu kamillee ragaa qabatamaa fuula duratti bahee itti raga malee dhoksaan isa teessisus hin jiru. Kan biraa immoo gara dhuunfaatti yoo deebine dantaan isa duubatti amantaan anaaf mootummaa walitti qabaanne qaamni isarratti aggaammii qabbeessu walitti qabaanne ani duuba kanaan dhaabadhee isatti ragummoo maali warri waan kana jedhu eessa jira? Dantaan kun maalidha? Ajaja mootummaati moo kan isa jedhe ajaja siyaasaati? Sirna hoo keessa jira? Addunyaan hoo maal jetti? Eenyutu isa hidhe? Maaliif hidhame kan jedhu gaafii xiinxala siyaasaa olaanaa barbaachisaa jechuudha. Gaafa waan kana hiika itti godhametu abalu duubaan mana maggarajaa duubaan dhaabatee itti rage. Sababni isaa kana. Sagalee akkanaa baheera. Akkana argana. Itti dhee hariiroon inni qabu kana. Wanni inni irratti rage immoo ijoon ragaa isaa kana kan jedhu as bahee osoo ta'e wanta ta'e sana abbaa itti gootee dubbata malee anaafis jechi kun abjuudha eenyuufis jechi kun abjuudha. Gocha kana gochuuf ammoo an jireenya kiyya keessattis yaada akkasiis hin qabu. Yoomis hin ta'u ta'amus hin qabaatu jechuudha. Maaliif ijoo ummataati nama mataa ummata kanaati walitti dhiyaanna wal beekna waliin nyaanne waliin dhuyne wal mari'achaa turre rakkoo ummanni keenya gaafa qaamaan qunca'uu fi gaafa lafarraa inni qunca'ee xiyyiitiin dhumutti sagalee tokko taanee waan tokko taanee hejjechaa turre. Wanni achi as ammoo jijjiirama biraa na fichisiisee bakka kanatti na geessus hin jiru. Loojikaalii ammoo jechi akkasiis hin jiru. Maaliif mootummaan michuuwwan isaanii kan inni bocee biyya Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti bocee bakka kanaan ol fuudhee isaan mul'isee har'a heelikoopteraa fi xayyaaraan deeman hedduun jira. I don't know waan jedhaniif hin beeku malee waahillan isaanii gugurdoon jiru. Warri isa ganan hedduudha. Ani immoo isa ganuu kiyya ragaan jiru tokko hin jiru. Ani isa gane jechuun Oromoo ganeedha. Lafee ajaadam saaddootu jira, waaqoo guutuutu jira, taaddasaa birriitu jira. Isitu na waraana. Isii bakka hin qabu. Kanaaf immoo an akkamitti bakka sana dhaabbadha? Maalirra dhaabbadheeti? Lafa kamirra dhaabbadhee? Dachii eenyurra dhaabbadhee? Sammuu eenyutiin socho'ee jecha kana isaaf ragaa isa ba'a. An ammoo akkamitti waahila mootummaa guyyaa 90 keessatti ta'ee achi duubaan dhaabadhee ragaa kana isatti ba'a kan jedhus anaafis gaaffiidha. Uummanni kiyya immoo waan kana naaf hubachuudha. Kan biraa immoo namni ani hiisise maatii qaba hin jira. Namni najjeessise maatii qaba hin jira. Nama akkasiiti kan yeroo akkasii dhufee waan akkasii godhaa ture. Naannoo sanitti dhiyaatee sochii sana godhaa kan jira jedhu. Eenyuunuu baasaa jiranii maan baane maqaan kiyya maaliif bahuu dhabe? Jecha abjuudhaan yookiin shakkiidhaan waan rarra'aa wayii saspeensi ta'e haasa'uudha caalaa bakka an dhaabadhe sanatti iddoo an jiru sanatti lafaan irratti socho'aa jiru sanarratti immoo akkana godhe godina akkasiititti aanaa akkasiititti bakka akkas jedhu san keessatti waan akkasii godhe kan jedhamu hin jiru. Anuu rakkoo keessan ture. Rakkoo kiyyayyuu anuu dubbachuudhaaf carraan arganne na ajjeesan na gorra'an jedheetiin maqaa kiyya akka ta'etti dhofkadheetiin jiraachaa ture jechuudha. So aneessaan argadhee carraa akkasii kana godha. Maaliif immoo maal fiduufi jijjiirama kan fiduufi eessa jiraachuufi wabiin ummata kanaa bar nu miti dhaloota dhufu dhaloonni dhufu ammoo paartiif miti warra har'a Oromoon teessoo irra teessiseef miti kan dhufe jijjiirama lubbuu itti dhabnee biyya kanatti itti jijjiiram namni kenna itti aspaaltii irratti snaayipariidhaaf laphee kennee du'eef jijjiirama fidannamuu teessoo irra taa'ee har'a sosso'aa jira malee waan biraaf miti eenyuyyuu qabu guduunfaa akkasii saba kana keessaa osoo qabnu saba kanatti wanni na jijjiirsisu waan na jijjiirsu tokko illee hin jiru eessatti buufachuuf deema kologaltummaa eenyutu na fudhata ani Oromoon ala eessa kologaltummaa galuuf deema eenyulleen immoo yaada akkasii hin qabu nama wallaalaa yoo ta'e malee namni Oromoo irratti ejjetee kologaltummaa biyya biraatti baqattummaan jiraatus wallaalaadha malee miti qabsoo Oromootiif kologaltummaa galuudha kan barbaadamu malee Oromoo jijjiirtee Oromoo nyaattee lafee Oromoo galtee kologaltummaa galuun hin barbaachisu. Bakki itti galanuu hin jiru. Kana bor arguuf teessa jechuudha. Kanaaf har'a immoo rakkoon teenna walirratti fiiguuf walirratti duuluuf jechoota garaagaraa haasa'uu otoo hin taane waliin teenyee
waan jiru lafa keenya waliin dubbachuudha malee nuti walirra duuluuf wal cabsuuf haqa walii dabsuu irratti immoo kaayyoon bor nu ittiin deemnu akeeka keenya akka nu biyya kanaaf namni keenya keessaa hir'achaa deemu gochuudha. Kanaaf namoonni yeroo namaa waan namaa dubbatan feesbuukiif garagaraa irratti haasa'anii nama cabsuuf fi immoo oromummaa fi sabboonummaa ofii laallachaa qusachaa deemudha. Oromoon iccitiiyyuu liqimsa. Oromoon dhiiga isaayyuu hidhateetiin waan garagaraa dubbataa ture. Hojjetaa qabsoo kana waggaa 154 as gahe. Har'a immoo guyyaa lama waan teknooloojiin arganneef akka fedhan mana ofii ta'anii namarratti waa jechuun immoo rakkoo teenna guduunfaa teenna Oromoon kaleessa abbootii keenyarraa fudhannee as geenne quucarsuu taati. Tana immoo of eeggachaa waan ta'u wallaallachaa deemuun barbaachisaadha. Walalanshuun hin barbaachisu. Kanaaf ani kanumas siin jedha. Sona Oromia bareeda maaliifin akka sa'aatii si kennu dhugaadha namni shakkame tokko si namni immoo akka sabaatitti Oromoon Sonaan Oromiyaa kan hojjate Sonaan Oromiyaa namni nama hiisisu isaa namni nama qabsiisu isaa namni nama ajjeesaa jiru isaa namni immoo waan hin taane Oromoo irratti dalagaa jiru isaa kan jedhu akkuma ati argitu akkuma argitee online gubbatti gabbaatee argisan anillee online irratti argee garuu qabatamaan immoo wanni kun akkamitti taamuu danda'ame kan jennu nu hundunuyyuu akkuma gaazexaanyatti akkuma miidiyaatti haasi gaafannu malee rabbi tokkicha qofatu si beeka garuu ati gaafa hidhamtu sani maaliif jedhamtee hidhamtee akkami gadhiifamte kan jedhu gaafii tokkollee ka'aa jira maalitti hidhamte maaf hidhamte akkami gassidhiisanii kan jedhu tokko gaafiin kun ka'aa jira gaafii kanarratti Oromoon gaafii akkanaa kana maaliif gaafataniin sanillee boodarratti kamariitti seenu ta'a nama hidhaabees maaliif hidhaa baateellee maaliif kaafamee sila obboleettiitiin talaadaa wajjin waan kana kaasaa ture iyyuu inni hin bahe so akkamitti baatee akkamitti hidhamte yoo hidhamtu kana maaliif hin siidhan okay wayita baatu kana immoo akkamitti seera kamiin baatee akkamitti si hayyamanii hidhaa kan keessaa baate well anis kan barbaade isa kana gaafii sirri an kan hidhamee fi sochii yeroo ajjecha Hacaaluu Hundeessaa gaaf 23 jiini 10 2012 akka Itoophiyaatti kan raawwate irratti ummata hiriira bahee irratti okkora kaasuuf ajaja dabarsitee daandiin akka cufamu manneen akka gubatu konkolaataa irratti sochiileen garagaraa akka godhamu jedheeti manni murtii kan na himate jechuudha. Isa kanarratti kan dhiyaadhe bulchiinsa magaalaa Adaamaa mana murtii naannoo Maabiraat Haayilii jedhamutti kan beekamu achitti kan hidhame kan mana murtii dhiyaachaa ture jechuudha. Yeroo kanatti ragoonni ragaa qabdaa jennaan fuula sooshaal miidiyaatiin ajaja kan dabarsite hooggantoota olaanoo wajjiinis warroota akka Joowwan Maamad wajjiinis qabatamaan hariiroo qabda sababa ta'eef kan jedhamu waraqaa manni murtii ittiin na himataa ture koppii godheen qaba waan ta'eef isa kanarratti waan himannaa sadii jechuudha kan natti ka'e daandii karaa afraniin guutuu Finfinnee fi Adaamaa dabalatee magaalota gurguddoo irratti kallattii afraniin cufsiisu lubbuu namaa akka bahan taasisuuf ajaja dabarsu qabeenya akka gubatu taasisuu fi ajaja olaantoota qaamolee siyaasaa akka Joowwan Maamad irraa fudhattee dhimma kana geggeessiftee ajaja dabarsuu keetiif lubbuu nama 13 kan magaalaa Adaamaatti du'eef qarshii miiliyoona 300 wayii ol qabeenya badeen kan itti gaafatamuu kan shakkine ta'eedheeti manni murtii kan na hidhe. Achi booda ragaa dhiyeessaa kan jedhame bulii 91ffaatti ragaan hin dhiyaanne ragaa kana na deddeebisaa turanii reeffa du'e forensikiidhaaf biyya alaa ergamee haga dhufu jechaa turanii ragoonni hin dhiyaanne waan ta'eef mirgi wabii akka naa eeggamuun jedhee gaaffii an gaafadheef abukaatoon mirga wabii naa gaafachiise gaafa bulii 28 jiini 12 mirga wabii qarshii 50,000 naa eege mirgi isaa ajjechaa lubbuuti waan ta'eef akka hin eegamnee fi qaama federaalaa irraa namoota eegaa jirra waan ta'eef qaama federaalaa wajjin himannaa itti banna kan jedhu manni murtiitti abbaan alangaa himate. Ani immoo sochii kana keessas wanti an ajajan jiru ajajni an dabarses hin jiru. Kanaaf ani dhimma kana keessaa harka hin qabu kabajamaan manni murtii naa haalaalu kan jedhu iyyata dabarfadhe ammas naa dabarsee gaafa fulbaana 23 mana murtiitti dhiyaadhee mirgi wabii akka eegamuuf kan jedhu ammas qarshii saniin naaf mirkaneesse waajjirri poolisii ganna dhiisuu hin dide forensikiidhaaf wanni ergame nuun dhufne bu'aan reeffaa nama du'ee nuun dhufne bu'aan qabeenyaa nuun hin dhufne ilaalamaa jira.
ajajni dabarseef moobaayilli sakatta'amaa jira waan ta'eef ri'iinsaa laaleeti daninnatii laalee haa sakatta'u kan jedhamu moobaayilli ergameera kan jedhuun namoota turanii achis na dhukkubee yaala kana keessas mana yaalaa deddeebi'aa ture. Especially mana yaalaa Rift Valley kan dinquu dayyaasaatti yaalame waraqaan kun guutumatti jira. Rakkoowwan kana keessa eegaga'e immoo anammas xalayaa barreeffadhee waan jedhe manni murtii otoo ani hin beekne xalayaan barraa'ee akka gadi lakkifamee qabeenya yookaan kaartaa nama qabu magaalaa kanatti qarshii 50,000 kanaa walitti akka wabiin eeggamuuf jedhee manni murtii naa eeyyame guyyaa dheengaddaa sa'aa 11tti jechuudha kan ala bahe wabiidhaan ala bahee galmeen akka qoratamee dhiyaatu kan jedhamu wabiidhaan gasitti wabiidha jedhame kan gadhiifame isa kana jechuudha. Himannaan ijoo immoo qaamolee gurguddoo xiinxaltoota siyaasaa warra biyya jeequmsa uuman keessa jira kan jedhuun isaan himannaan ijoo isaanii kan na barbaadaa turan. Garuu sakatta'insa gaggeessanitti moobaayila jedhanii feesbuukii jedhanii maal jechaa turanii akka wanti sun nama hin machiifnes beeku jechuudha. An kanaan ashaame malee rakkoo biraa yookaan ani gara biraatti deemee waan ta'e qofa miti. Kan hidhame ummata kiyyaaf dubbachuu fi kan hidhame waan sagalee ummata kiyyaaf rakkoo kiyya ta'ee fi hayyoota kennatti waan dhiyeenya qabuu fi kan hidhaan kiyya ta'e malee ani gaafa du'aa caalus magaalaa Finfinneen turre Adaamaa ture jechuudha. Rakkoo keessa gaafa sanas hojii wayiitiifan deeme bakka sanatti Adaamaa jira kan jedhamu isa kana lafarra naannessaniiti haasaa turan kan na qabsiises warrumaarra basaastota isaaniiti jechuudha. Wanti sitti dhaga'amu basaasota maardhaa isatu basaasa jedhaa turantu nu jala deemanii Finfinneedhaa kaanii nu jala kaanii waan kana gochaa turan. Wanni an sitti himuu barbaadu dhugaan qabatamaa ammoo lubbuu kiyya baasuudhaaf eega mana hidhaa kana gale namoota na bira dhufan akka na bira hin dhufne narraa fagaadhaa qaallitti nu geessanii ammallee nu cinqanii ciraan kennayyuu namni tokko lama yoo wal baafne gaariidha. Feesbuuka gubbas dubbii kana na farsina dhiisaan haa hidhamu yoo rabbi na baase hin ba'a hundi keenya lafaan raabamuun sagalee Oromoo xiqqeessuudha waan ta'eef hin kaasinaa sababa jedhuun sooshaal miidiyaa gubbatti naanna'uu dhabee bulii kana guutuu obsaa fi gadadoo rakkoo hammaataa keessa ture kana siin jedha. Sona Oromia guddoo galatoomi asirratti gaafii takka lama si gaafadhaa obboleessa kiyyatti hin deebi'u. Meetii intala yaadaa haasawa inni kennatu kanaa fi akkasumatti immoo haasawa yookaan uummanni Oromoo tokko nama tokko amma fakkeenya Jawaar Muhammad namni duubaan magaalaa duubaan taa'ee itti ragaa rageessuni Oromoo ta'uudhaan yookaan Oromootu dhaabbatee itti raguudha jedhaniitiin qabatamaan ragaan nu qabnu yookaan ati qabdu akka Oromoo tokkotti ni jiraatu intala yaadaa. Intala yaadaa dhageessaa? Maayikii gadhiisi maayikii furaa irraa fuudhi maayikii gadhiifadhu. Maayikii ka biyya Afrikaa keessa jiru intarneeta qopheeffatee deema ka biyya immoo Awurooppaa keessa jiru akkamitti intarneeta tolfatu dadhaba. Oromoon baay'ee waa hedduu rakkina guddaa qabdanii. Anyway marii garuma kan keessa deebisa wanni garas deemsuu barbaadee fi wanni ati amma haasoftu wanni ati amma dubbattu kuni namni hedduu namni waan kana dubbataa turellee fakkeenya Hajaaloo biratti guyyaa tokkotti arganii turanii Hajaaloo biratti illee argine Hajaaloo wajjiin deemaa Haji Maalii waliin deemaa wanni jedhamu tokkollee ni jira. Mee silaa nama akka nama tokkotti silaa waan wajjiin ani gaafii tokko maafin haqa tokko Oromoo biraan akka geennu barbaanna. Oromoon haqa kan akka beeku barbaanna. Holola odoon ta'in hamilee nama cabsuu odoon ta'in nama xiqqeessuu odoon ta'in jaalatuu baattuu hidhamtuu eega hidhamtee hidhamni ati hidhamte kun baatii afurii baatii hidhamte keessatti namni hanga qabatamaan yookaan ragaadhaan Sona Oromia namni warra rageessaa Oromoo isaa namni Oromoo basaasa isa yoo kan jedhamu taate ragaa wajjin akkasii bahu irratti hojjannaa jecha warra waan kana oofu warra waan kana haasa'u akka ragaadhaan lafa kaanii ragaa wajjin isaan dubbatan ni goonaa jecha immoo ummata amma biyya jiru kanaa fi ummata amma nama hidhaa jiru hooggantoota yookiin qabsaa'ota keenya kan akka Jawaar Muhammad kan akka Arafaatii dhufanii yaada isaanii kana ni deeggartaa kan jedhu gaafii tokko ni dhiyaata.
kanarraa maal jette? Ani hidhamuun isaanii baraan hidhamuudha. Sammuu kiyyaanis hidhamuudha. Jireenya kiyyaanis hidhamuudha. Hidhamuun isaanii bara namoota 19 jiran kana hunda isaanii warra waliin nyaanne, warra waliin dhuyne, warra waliin ciisne siin jedheera. Hidhamuun isaanii hidhamuu sabaa qofa osoo hin taane nuyi warra sagalee ta'ee biyya kanatti uleen gajjechaa isaan baqachaa sagalee isaanii dhaggeeffachaa karaarraa gorree lafa jalatti jiraannuuf hidhamuu hidhaa lammaffaati nu giraawundii hidhamuudha isaanii nu hidhamuun kenna jechuudha. Isaan hidhamuun. Kanaaf hardhas borus ani yoo amma dallaa duuballee yoo jiraatan ani hidhamuun isaanii ija teennatu jaame ija sabaattu jaame. Hardhas borus abbaan fedhe waan fedhe yoo jedhe waan saba kiyyaatiif waan isaanii dubbachuu dubatti hin deebi'u. Kana kan na jechisiisu adeemsa seeraa keessattis gochi isaan godhanii isaan namarratti sabarratti saba kamiyyuu haa ta'u isaan raawwatan akka hin jirre dhibbatti ani ragaa isaaniif hin baha. Wanni isaan dhoksanii yookaan manatti dhokatanii isaan godhanillee eenyullee raguu akka hin dandeenye dhibban ragatti hin baha akka seeraatti yoo ta'e jechuudha. Akka siyaasaatti garuu eenyullee ni hidhama. Nelson Mandela waggaa 27 hidhame, Thabo Mbeki waggaa 24 hidhame, odooluma tokko keessanii hidhanii deebi'aniitu abbaa biyyaa ta'anii biyya bulchan. Hidhaan balaaleffadhu. Namni hidhamee bakka fedhe yoo ta'e yoo lubbuun jiraate abbaa biyyaa ni ta'a. Garuu wanti hidhamtu kun siyaasa bu'uura qabu kam biyya irratti beezii qabuuf hidhamuun homaa rakkoo hin qabu. Qaamni siidhu garuu eenyu hidha kan jedhu adda baafachuun barbaachisaadha. Maaliif warri hidhamu kun warra teessoora nama kaaye, warri hidhamu kun warri karaarra ummata kaaye, warra baha Afrikaatiif, East Afrikaa kanaaf wabii ta'anii xiinxala geessanii sirna waloo har'a Afrikaa ittiin faarsanii halkanii guyyaa xayyaaraan itti deddeebi'an kana karaa saaqe. Warra har'a kaleessa akka diinaatti wallaalee gaaraaf tabba irratti xigiitiin wal darbataa ture warra obboleessa godhe, warra ilmaan kuush walitti fide, warra haamiif seem araarse, warri har'a hidhamee taa'u kun Oromoo ta'ee qofaaf, beekaa Oromoo ta'ee qofaaf, hayyuu Oromoo ta'eef qofaaf hidhuu otoo hin taane haala biyyattii gaaga'ama har'a jiru kan addunyaan nutti kolfaa jirtu keessatti warra silaa rakkoo tana saaqee hulaa rakkoo tana adda baasee walitti araarsu kana kan har'a mana hidhaa teessisanii sarara xiqqoo barreeffatee haala sabaa ittiin ugguramee dukkana keessa taa'u kanatu hidhamee bakka kana jira. Kana kan hin deeggarre yoo nama mataan hin yaanne nama mataan qabne yoo ta'e malee ilmi namaa dhalli namaa namni baratee namni uf argee waa'ee sabaa qoratu waa'ee namaa qoratu hayyuu adeemsa hayyuu fi karaa hayyuun saaqirra deemu jara kana hin balaaleffatu. Namni balaaleffatamuu qabu warra siyaasaadhaaf mataa nama gurguddaa ugguranii teessisanidha. Ardhas borus abbaan fedhe gara fedhes yoo deeme deeggaraa isaanii kan si taasisu dirqama obbolummaa osoo hin taane sabboonummaa osoo hin taane haqa isaan irratti hidhamanii manni itti guduunfamee itti hidhamee taa'an sanatu karaa isaanii si deemsisu malee biraazarlii yoo taate deeggaraa ta'uu dandeessa ta'uu dhabuu dandeessa. Karaa haqa isaaniirra yoo deemte garuu dhugaa jirtu isaan deeggaruun dirqama ta'aa siin jechuu barbaada an deeggaraa isaaniiti. Okay. Galatoomi Sona Oromia dhugaa ani akka yookaan Oromia Global Media titti akkasumatti immoo akka maqaa uummata Oromootitti waan si galateeffadhu qabaa tokko yaada addaa softuratti waan argu qabaa. Gadadoo ati irraa dubbattu irraa waan ati kaattu qabaa irraa fudhadhu qabaa ammas immoo amantii ati itti amantee saba kee uummata lafa diinni jiru lafa itti humnaan namni nama dhalu keessa teettee lubbuu ta'e akka ittiin bira sa'aatii kan ala dhaabbattee uummata keetii akkanatti dubbattu kuni waan hojjattee waan dalagisiif rabbi osoo waliin beeku waan ammana wajjin kallattiin karaa miidiyaatiin godhaa jirtu guddootti galateeffata. Maaliifin dhugalleen anaaf akka namatti dhugaan namni dubbatus dhugaa namni dhaga'uu barbaadu sooma amma dubbattu kana garuu waan duubarra jiru waaqa fi rabbii tokkichatu beeka. Immoo warra intala aadaa kaameraa keessa beekte. Intala aadaa. Okay, mee Sona Oromia gaafii warra amma argitee Sona Oromia akkana basaasa Sona Oromia akkana jedhu kanaaf uummata kanaaf akka Oromoo tokkotti
yaada maal isaanii kennitaa maal isaanii dhaamtaa ni gara kiyyaan gaafii sirraa gabaabsaa maaliif jennaan biyya Oromiyaa biyya itti argitee diina tuffannu biyyatti diinni homaa nama waan godhu jedhu san keessa jennee Jawaaritti hidhamee Baqqalaan Garbaatti hidhamee bilisummaan obboleettiin tanitti hidhamtee Oromoon hedduutti ajjeefamaa jira. Kana keessatti osoo arginu diina tuffataa osoo jiru diinni mataa jennurra deemaa jira. Tuffiin kun waan nu miidhaa jira. Mee ati uummata maqaa si tureessu kanaan ummata waan hin taane siin jedhu kanaa dhaamsa akkam qabdaa maal dabarsitaaf ummata kanaaf? Yaa ani waan guddoo jedhu hin qabu. Eenyutu jedhe maaliif jedhe sababni jedhu maa inni kan jedhu ani wanti garana yaate namoonni waan kana jedhan hundi isaanii baakgiraawundii kana dhugaan qoratanii jechoota kana bu'uura kanarra dhaabannee wanti tokko bu'uura qabaachuu qaba. Hundee qabaachuu qaba. Damee jirma waan hunda qabaachuu qaba. Protokoola isaa eeggatee maqaa namaa xureessita malee waan protokoola isaan eegganne yoo dubbatte ati nama waan namaa dubbatu otoo hin taane nama gaafa waan kee dubbatan sammuun kee si dhama'uu fi onneen kee si rarra'ee maraatu ta'uu jechuudha. Waan namaa dubbachuu yeroo kamiyyuu eeggannoo barbaachisa. Bu'uura qabaachuu qaba. Waan baakgiraawundii hin qabne dubbachuun barbaachisaa miti. Gara yaada keetitti yoon deebi'e an akka namaatti namoonni waan maqaa namaa dureessitanii rabbi sodadhaa dhaabadhaa. Namni waan nama tokkoo gaafa dubbattu gaafa waan koo dubbatan hoo jedhi dhugaa waan jirurra dhaabadhuuti ragaa nama sanarratti qindeessii nama hedduun tuuta ta'ii dubbadhu malee waan bor rabbillee si gaafatu sabnillee si gaafatu dhalli ilma namaallee si gaafatu namarratti keettee daboolaa dharaa namatti fe'uun hin barbaachisuu jechuudha. Dhaaba namni waan akkasii dubbatan eenyullee yoo ta'e akka eenyutitti ragaatti qindeessaa dubbadhaa. Homaa rakkoo hin qabu. Namni saba gane, namni saba isaa xiqqeesse, namni saba isaa basaase, nama jireenya isaa basaase, nama maatii isaa basaase, nama ilmoo isaa basaase. An akka saba kiyyaatti yoo saba kiyyarratti dubbadhe, yoo saba kiyyarratti miidhuuf dubbadhe, yoo nama kiyya saba Oromoo ta'ee rakkoo xaxaa tana keessatti ammallee ifaajee isaatiin nama teessoo irra teessisee ofii gabrummaa keessatti hardhallee rakkataa jiru guyyaa tokkoof waan akkasii godhaa jedhe. Lafee waaqoo guutuu na haa waraantu. Lafeen haa caaluu kaleessa Oromoof dubbate na haa waraantu. Halkan tokkoof yoo yaadallee qaba. Sakandii tokkoof jechuudha. Piliis namni waan kana dubbattan dhiisa. Anarratti qofa miti. Oromoon immoo walirraa dubbachuu akka dandeenyu kana osoo waliif dubbannee waan biyya kana ceesisu waliin dubbannee haasofnee irratti dubbannee halkanii guyyaa carraa feesbuukii qabnu kanaan sagalee waliif taane gara hundatti kallattii hundatti waliif duullee gaariidha. Walirratti duuluun nurraa dhaaba. Kaaniin basaasa jedhes dhiisaa taphaan ala godha. Gara basaasuu dhabee isinitti deebi'a. Piliis callisaa waan isaan afarsinaa beekamtiin kenninaafi haa dubbatu. Gaafa waan dubbatu dhabee namni waan irraa fudhatu dhabee hin callisa. Ufii ragaa isaatti qabadhaa. Seenaan himadhaa. Barruun himadhaa. Galmee irra barreessaa. Oromoon nama sammuu sirna gadaa kalaqeetiin as gahee bara. Feesbuukii miti Oromoon karaarra kalaqe. Sammuu sirna gadaa kalaqe isa qaba. Har'a eessa dhaqee sammuun sun eessa dhaqee waa'ee namaa dubbanna. Dhiisaa waan namaa dubbachuu dhiisaa. Teenya haa dubbannu rakkoon teenna hamtuudha. Waa'ee nama tokkoo afarsaa ooluurra, waa'ee nama tokkoo halkanii guyyaa marqaa ooluurra keessaa baanee waa'ee keenyaa haa dubbannu. Rakkoo har'a biyya keessa jiru halkanii guyyaa waa'ee xiinxaltoota keenya kan har'a qaallittii ta'an obboleeyyan keenya qaallittiidhaa jiran kana mee iyyinee sa'aatii kana addunyaanis dhagaa jirti waan Itoophiyaa kana gurra kennaa jirti. Aljeeziraan hadda rakkoo Itoophiyaa kana Dr. Awwal Aloo fa'aa affeeree waa'ee Itoophiyaa akkam akka taatu sirriitti gadi qabee Dr. Awwal Aloo haasayaa ture. Warra waan kana xiinxallee rakkoo araara Itoophiyaa kanaa fi jidduu keenyatti buusu kana hidhaa hawaafnu halkanii guyyaa iyyinee malee basaastuu kurkurtuu ganda keessa deemtee waan isii ajandaa fuunee haasayaa oolle isaaniif beekamtii kennine mootummaa birattis fudhatama itti godhaa jirra malee waan biraa fidaan jirru waan ta'eef dhiisa haa oofatu. Gaafa inni oofamee isinitti dhufu jira. Gaafa harki isaa gaadi'amee isinitti dhufu jira. Gaafa afaan isaa gaadi'amee isinitti dhufu jira. Gaafa sammuun xaxamee akka maraataa ta'ee isinitti dhufu jira. Nama dhiiga Oromoo dhuge. Piliis dhiisaa. Beekumsa akkasii godhadhaa. Daandii nagaa irra deemaa. Haqa isa eega haqi teessan dabde haqa teessan rabbii fi saba biratti hin baati. Ifa gaafa baatu jirti. Harki hin qal'atti malee hin cittu. Dhugaa jirturratti waan inni godhe saniif ragaa itti qindeessaa gadi baasaa salphisaa addunyaarra salphisaa. Ganda keessa qofaa miti. Akka sareetitti addunyaarra salphisaa. Yeroo teeknooloojiidhaan wal qeeqne wal gadi buufnu ta'us nama keenya karaan taaneen jaanjessinee ummata keessaallee baafnee diina lafaan dhooynu miti.
ardhaas dhaabadhee dubbachuun kiyya jaaladheetii miti. Ammaa asiin dhabuu dandeessan. Rakkoo guddoo keessa jirra. Dhokannee guduunfannee deemna. Isin biratti waan mataa ol qabannee deemnu seeda. Akka itti baane akka itti rakkannee sammuun nu quncaatee qaamni nu qunca'ee hidhaa keessa turre beeyna. Hospitaala deddeebi'aa turre. Argitanii jirtan isinii maxxanseera. Suuraa akka itti kaate na gaafachaa turtan. Osoo hospitaala deddeebi'uun ka'e. Rakkoo hamaa keessan turee ka'e. Ani garuu imimmaan koo buusaa. Onnee koo cabsee isin gaafadha piliis nama qeequu dhiisaa ragaa qabatamaa baagiraawundii qabuun walitti gajjedhaa yaa saba kiyya yaa uummata kiyya isiniin jedhaa chaarjiin irratti dhumee jira ulfaadhuu fayyaa ta'ee jiraadhu chaarjiin sadi qofan irratti hafe bilbila namaatiinis irratti dubbachaa jira waan ta'eef fayyaanaa ta'e akka miidiyaatis akkasi jabaadha waan namaa qota nama nutti qotullee itti qota nama dubbii itti maal jedhu saba kanarratti illee qotu baasaati. Haa dubbatu moonni sabaa halkanii guyyaa kana jettanii dubbachuu keessaniifis ulfaadha. Mee Sona Oromia asumaan yaada kiyya obboleessa kiyya qaama seenaa kanarratti yaada sii kennu dhageeffattee deemtaa ani gara kiyyaan baay'ee waan si gaafadhu jiru dhugaa dubbatuuf biyya rakkattuu keessa teessee biyya itti goota jagna warra jedhu warra diyaasporaa keessa anas dabalatee nama hedduu dabalatee intarneetii gubbaatti afaan banu hunda biyya san mataa qaqqabatee jiraatu hundatuyyuu biyya alaa kana keessa argitee saba ofiitiif sagalee ta'aa jira. Ati garuu diina keessa dhaabbattee dhokattee dukkana keessa dhaabbattee uummata keetiif sagalee ta'aa jirta. Akkuma sana jechuun namni waan ija kiyyaan arguuf waan si gaafadhu irratti guddoo si galateeffadha jedha. Meetii intallaa yaadaa jechoota si gaafadhe san irraa yoo kan arginu taate wanni naa deebisu Oromoon Jawaar irratti ragee fi Oromoon immoo sabboontoota ta'e kan akka Baqqalaa Garbaa kan akka argitee Hamzaa Booranaa kana poolisni dhuftee gaafa koottaa irratti ragaa jedhanii maggaarrajaa duuban akka jarri irratti ragan kan godhe jarri kun ebalu jedhee namni yoo maqaa Facebook gubbaa qabu miidiyaa adda addaa irra kaa'ee waan hin taane barreessu ni argina. Waan kana irratti nama qabatama qabattee akka nama tokkotti biyya xiinxalaadha. Xiinxalaadha dhageessaa? Okay. Sona Oromia guddoo galatoomii akkuma Dr. Abiy kunillee fuutuu yuunivarsiitii as keessa dhufee ta'aa jira. Mariin wajjiin balleessaa ulfaadhu guddoo galatoomii hangara kiyyaan karaa gadaa Oromiyaa Global Mediaatiin guddoo si galateeffadha. Yeroo biraa immoo tooftaa reefu bisan sirreeffadhuuti saba biraa uummata biraa wajjiin hayyoota adda addaa wajjiin si dhiyeessee akka ati argitee uummata kee kana moor kana caalaa ibsitu gaafii cima karaa itti gaafadhu hin jiru immoo nama biyya keessaa si waliin jirullee jira kadheessu ta'a jecha. Tokko warra waliin ooltan warra wal beektan warra waliin socho'an hedduutu jira warri kuni osoo ati hin dubbanne maal akka dubbatan akka uummanni Oromoo dhagahu jiras kan dhiyeessu ta'a. Immoo waan hojjettaniif waan dalagan hundayyuu akka amma dalagan kanatti nuyi biyya alaa jiru yookaan nuyi biyya adda addaa jiru laaltanii humni lubbuu guutuudhaan argitanii akka isin dubbattan hin barbaadu. Seetti keessa eegaa wal qabaddaa wal jabeeffadhaa waliin tasaasinaa waliin qoodinaa akka Oromootti qabsoo dhugaatii irratti lubbuun teessan yoo baatillee seenan teessan akkuma jettu gootawwan kan biratti ol galmooftuu abdiin qabna. Kanaafin wannan gara kiyyaan si gaafadhu akmarratti fidhate. Kalaadaa maal ta'a? Nageenya. Xiinxalaa yaadaa? Deebi'ee jira nagaa maasii biratti. Marii kiyyaa asumarratti xumuradhaa hordoftoota Oromiyaa Global Media guddoo si galateeffadhaa. Sona Oromiyaatti guddoo galatoomii namichi tokko gaafii adda addaa gaafataa gaafii jarsi gaafadhu. Waan akkasii namni intarneetii gubbara qabsaa'uu danda'a namni immoo akka diyaasporaa qabsaa'uu danda'a gaafii akkamitti asi gaafadhaa. Sona Oromiyaa akka nama tokkotti filannoon yookaan ummanni PP yookaan ummanni diyaasporaa jiru kun Oromoon cinaan Tigraay waliin dhaabbannee lolletti gariin Amaaraa waliin dhaabbannee lolletti waan kanarraa akkamiin ilaalta akka nama argitee Oromoof miidhamaa amata dheeraa ture keessatti yaada kanarratti mee akkamiin ilaalta Oromoo Tigree waliin dhaabbataa loluu fi Oromoo Amaaraa waliin dhaabbataa loluu kana akkamiin ilaaltame? Kuni yaada gaariidha. Wanti akkasii ka'ee uummanni daayirekshinii qabatee socho'uu qabu beekuu qaba.
warrummaan har'a ebalu jalatti hiriirra abalu jalarratti hiriirra jedhee saba filachuudhaaf Oromoon filannoo sabaa isan barbaachisu. Innuu saba filatamaadha. Duules mootummaa ofirraa fonqolcheera. Mootummoota hedduurraa argeera waan ta'eef saayitii qabatee dubbachuuf deeggaruuf loluu otoo hin taane akka sabaatti akka saba quuqama qabutti akka ilmaan sirna gadaatiin sammuu sirna gadaatiin uumametti aggaammiin saba tokko irratti godhamu Oromoon ni balaaleffata. Har'as borus ka isarra godhus ni balaaleffata. Eenyu wajjinuu qindaa'ee deema hoo jedhe madaan kaleessaa warri wal madeesse hedduun ofii wal madeessaa jira. Warri nu madeesse immoo har'as filannoo isaanii qabatanii kun hin lollaa kun hin tollaa mootummaa kana wajjin deemaa jira jechuudha. Hin lollaa fi hin tollaan kun immoo ka Oromoof tolu jira kan jedhu gaaffiin sabaa wal gaafachuu qaba sabni keenya. Kanaaf ebaluu waliin achi deemnee lollaa fi ebaluu waliin tollee jiraannaanis garaagarummaan qabdu jechuudha. Maal taati mammaaksa gowwaa taati kan abbaa kan haadha kiyya fuudhe abbaa kooti jecha jedhu ta'a mammaaksa gowwaati. So akkam taaneetiin har'a kaka'umsa qabnu kanaan gaaga'ama qabnu kanaan afaan tokko taanee inni ala jiru waan jiruun miidiyaadhaan sagalee addunyaatiin waa'ee keenyaa gadi qabee waan saba keenyaa gadi qabee dubbatee daangaa keenya kafareejii guddaa itti horee sosso'uu loojistikii barbaachisu kan siyaasaas haa ta'u kan diinagdees haa ta'u kafareejii kanatti fayyadamee waa'ee saba kanaa maal keessa jira dubbachuudha malee Oromoon paartiitti ergatee amantummaa paartii qabaatee ebalutti deeggarraa akkasii waliin akkas taana. Kanaaf kun har'as borusaan akka dargaggeessa tokkotti akka Oromoof nama quuqamu tokkotti qaama kamiyyuu kan deeggarru hin jiraatu jechuudha. Hin jirus hin jiraatus. Maali? Oromoon hiree isaa kan murteeffachuu danda'u ofii fi ofii isaatiif qofa ilmaan isaatiif qofa malee rakkoo har'a namatti uumamteef akkas goona jechuun miti. Ibidda ofirraa dhaamsitee ormarraa dhaamsita malee ibidda kee mana keetitti dhiiftee orma bira deemtee ibiddatti dhaamsitu hin jiru. Ormi ibiddatti irraa dhaamsitu sun ibidda qabatee gara mana keetii dhufuu danda'a waan ta'eef hiree amma qabnu kanatti immoo tokkummaaf afaan amma qabnu kanatti wal dhagahaa nama keenya jabaa keenya akka ta'eef bakka ta'eef baafnee akka liidara cimaa biyya kanaa ta'uuf sagalee taane humna qabnuun beekumsa qabnuun carraa qabnuun waliif dubbannee hiree saba kanaa daandii tokko irratti deebifne paaralaal siyaasaaf diinagdee gara tokkotti oofutu nu barbaachisa malee saayidii tokkoof tokkoo qabannee deemuun hin barbaachisiin jedha. Gara toomii ulfaadhu Sona Oromia nagaa naaf turi yeroo biraatiif akka jirti haala ta'u wal qixxeeffadhuuti kan marii kennatti fuutaa ammaaf gara toomii ulfaadhu hin jedhu. Ulfaadhu fayyaa ta'e. Ulfaadhu. Hordoftoota Oromiyaa Global Media guddoo galatooma ulfaadhaa marii kiyyaanis asumarratti hin xumura. Obboleessoo xiinxalaadhaa ammaa marii godhuu hin dandeenyu ni baana. Gaafii lama sadii obboleessa irratti gaafii si gaafatu fedhaa ture intarneeta akkuma abiyyi viidiyoo natti as garagalchitee fuuluma kan keenya agarsiisuu dhufte sanitti hin dadhabi'an amma. Dhugaa Oromoon haqa jirtu walitti himnee waliin deemna didamtu itti dhiifnaa jecha. Wanni obboleessi kiyyaan irratti yaada kennate kuni ana diyaaspooraa keessa taa'ee afaan banurra kashalabboota miidiyaa banee miidiyaa gubbaa haqqisurra isaa mana lafa diinni keessa taa'ee haasa'u santu gootaa jecha. Dhugaa dubbatuuf. Amma yaada tokkollee sirraa fuudhuu hin danda'u. Yaada tokko sirraa fuudhuu hin danda'u. Maaliif yoo jette isarratti yaada sirraa fuudhuu ture intarneeta keessan qopheeffatanii seenuu qabdanii turtan marii ijjannoo bareedduu irratti waan mari'annuuf sanirratti seenuu qabdan amma xumuree jiran amma sa'aatii kana booda taa'uus hin danda'u maaliif jennaan nama umrii guutuu xiqqeenna irraa argitee saba ofiitiif qabsaa'uuyyuu kabajaa kennuufitti hin jirtan. Eega kabajaa waliin goone eega wal dhaga'uu hin dandeenye eega wal dira deemuu hin dandeenye maaliif umrii kennuu irratti finna? Goofantii isinirraa nyaadduan. Mallaqa isinirraa nyaadduan. Dhugaa jirtu garuu waan isin cabse isin timeetiin isin biraa deemaa jechaa. Kalee nadhiin gammadaa goota Oromooti kan nyaatame. Jawaar Muhammad goota Oromooti kaarra hidhame. Kijibdoota. Warri arra karbaataa hidhattanii miidiyaa gubbaa afaan bantan afuuftan gootaa miti isin. Isin goota dubbatu. Goota dubbatu miti kan Oromiyaan barbaadu.
gootatti akka Tigree ka Abiyyiin dhiiga dhaabe ka xiyyaara takkitti gaara gubbatti ibiddaan rukuttu san ka akkasiisan barbaadde Oromoon. Goota akkasiisan maaliif hin barbaadne? Ijoollee Baalee mana fincaanissi darba. Saree. Gadi So kanaafin irra guddaa wannan isiniin jechuu barbaadu yoo dhugaadhaan ijjannoo qabaattan yoo dhugaadhaan ofitti amantan qofa kan sagalee walii taanee waliin sochoonee waliin deemuu dandeenyu jecha. Obboleessi kiyya ni bu'anii argitanii ani waa hedduu keessa waan beekuufin yaada san baay'ee gaafatuun barbaanne qaamallee miidhamee jira. Isiniif Oromoof jecha miidhame, Oromoof jecha dhaame, Oromoof jecha tumame. Nama akkas ta'e san akkana godhetan Facebook gubbatti baatanii argitanii wannoo keessan qopheeffatanii kan irallee argitee mataa kee filattee ol baatee kan hadhollee meekaappii kee dibattee ol baatee nyaattee quuftee Facebook gubbatti ol baatee as gubbaa akka feetettiin Oromoo biyya keessa jirtutti quba qabdaa jecha. Gaafa Jawaar hidhame gaafa Oromiyaa miidiyaa nootorkiin cufame halkan takkan bullu ibiddatti qabne Itoophiyaatti jechaa turtan. Itoophiyaatti ibidda qabu miti. Baatii afurii Jawaar Muhammad manidhaa keessa ture jecha. Egeessanii baatii afur. As deebitanii odoo kaleessa PP arrabsinu, odoo PP Abiyyi waliin Oromoo fixe jennee nu arrabsinu Tigree waliin harka dhooftanam. Shame on you guys. Wallahi baay'ee isinitti gaddina. Tigreef sagalee taatan Tigree nadhii gammadaa boolla jalatti awwaalte. Qeerroo Oromoo meeqa luka murte harka irraa murtee awwaalte. Jaalmarroo, Jagnaa, Onig, qaxxiluu bazii. Eenyaa akka Oromoo gonni naallamu. Oromoochi qaxxiluu jechaa nu sobde jecha. Dhiira kennaaf, nadhoo teennaaf, ijoollee teennaaf, qabsaa'otaaf, doktoroonni kennu hundi doofa waan beektan. As baatanii abbaa daamarratti haasaa godhu, Sona Oromia irratti haasaa kennu, waan adda addaa irratti haasaa kennu wal cabsuu qofan wanni ofii walirra biquu humna qabdu. Hin danda'amoon akkasii. Isinittan himaa. Of taatanii sabbata kee Oromoon aadaa qabdi, afaan qabdi, uffata qabdi, biyya qabdi. Of ta'ee qabsaa'e. Of taatee yoo hin qabsoofne nama tokko jala deemee namaan qabsaa'ee Oromiyaa bilisoomsa yoo jettee yoo kadem taate dirraashi si badaa jecha. Dirraashi si bada. Tigreeni ama 27 dhadhaa si dibaa baate. Waan gaarii sii godhaa turte. Tigreen atarra afaan sagalee taatuuf Abiyyiin gombisuu qofaaf Tigree bira dhaabbatu qabna. No choice jettanii barinumaa no choice. Maali? Hin bitattu ade xiyyitii hin hidhattu ade. Yookaan immoo Oromoo biyya keessa jiru yaada tokko waliin galtanii akka abaa'ootti waliin gallu, akka oollefitti waliin gallu, akka tokkummatti waliin gallu, akka hundatti waliin gallu. Kanaafi rakkina guddaa keessa jirra. Hello. Rakkina guddaa keessa jirra. Rakkina guddaa keessa jirru kana keessa yoo dhugaa ofitti walitti himne malee warri na hubattan jedhee amanaa. Warri na hubannillee waan isin godhu hin qabu. Maaliif jennaan dantaa kiyyaa miti kanan dubbadhan. Biizinasa kiyyaa miti kanaa ta'an. Haayinnis as jira. Dhugalleen as jira. Ba'aaf saawon hujii fi dalagaadhaan waa mo'atan. Afaanini miti. Amaarri ammaa eegalteertu olaanaa gubbatti. Gaafa Tigree dhooftee geessite Amaarri nutti garagaluu deemti. Gaaf kana nu qabbaanee daawun bicha. Daawun. Daawuniin kee haawatu. Daawunii dhiisitiiti. Seenaa qabna. Seera qabna. Haqa qabna. Mootummaa Itoophiyaa gaafachuun dura dhaabbachuu karaa itti cufuun Oromoo ta'ee dhaabbatuun qabu itti fufuu qaba. Tigraayin jalaan deemte, nafxanyaa jalaan deemte waan abbaan daamaa yookaan Oromoon gabroome yookaan warri Jawaar fakkaatu hidhamee itti rakkate kana deebisettee yoo Amaara of jala keettee kan deemtaatu doofaadhaati. Oromoo miti asii doofaadha. Kun piippiif. Gowwaan immoo asii piippii arrabsaa Tigree waliin dhaabbatu ati gowwaa caalu jecha. Dhoqqee irraa dalagan. Sigalee dhoqqee irraa dalagan. Dhoqqeen irraa dalagan dhoqqee ma jedhee yaamu. Kanaaf PP eegan dhoqqee akka dhoqqeetti ilaallee isiniin Tigree waliin dhaabbattanii
PP arrabsuuf yookaan uummata biraa biyya keessa jiru gombisuuf karaa kanaan bu'aa nu qabattan dhoqqee irraa dalagan isinillee bu'aa hin qabdanii jecha. Kanaaf Jawaarin nurraa ajjeesisuuf deemtanii Jawaarin nurraa ajjeesu nyaachuu deemtanii gaafa isin Tigree waliin dhaabbattan gaafa isin Tigree waliin dhaabbattanii harka dhoftan Jawaar Mohammad ajjeesa Abiyyiin Ahmad. Waraanni IPDO fi waraanni PP illee Baqqalaa Garbaaf ajjeesan. Kun haqa jiru. Because diaspora fi online fi internet gubbaa teennee siyaasaan nu goonu likkii miti. Jaalattu jibbitu. Nuyi wanni Tigree nun galchu. Siyaasaa Oromoo qabnaa mi jedhan. Mee Tigraay xiyyaaraan dhaamte waraana meeqatti yaabbatame ni argitanii biyya tanarraa ni gaxxalamna yookaan ni foxxooyni adda baana jettee takkaa dubbattee beekti. Nuyi yoo dubbinnu jabatte Oromiyaa firii taatee barbaannaa iyyuu jenna. Yoo fedhe immoo daawun Oromiyaa jenna. Yoo fedhe daawun naftanya daawun Abiy. Shirii ummata sammuun dhoqqeenu taanee deemaa jira. Kanaafi nama Oromootii fi nama waan yaada adda addaa qabutti quba qabuun duratti ofii kennaa hundi quufitti qabna. Ofii kennaa. Kanaaf ani waan jedhuu barbaadu obboleessa kiyya kana qofa bichaa miti nama hedduu jira rakkataa kan rakkate nama hedduu jira kan miidhame kun hundiidhaan ba'a. Natanii obboleettiin tiyyaa eenyu bilisummaan illee ni baati. Bilisummaan illee ni baati. Namni ni ba'a. Akka itti bahu illee bahu karaa rabbiitiin illee bahu ni ba'a. Garuu nama baay'ee maa baate akkamitti baate jettanii gaafii akka nama gaafattan isin TPLF caalaa warra nama nyaatee nama ajjeesu jecha. Wayyaanee caalaa afaan Oromoo waliin dubbanna malee afaan Oromoo waliin haasofna malee warra wayyaanee caalaa kara deemu uummata akka itti zoore kara fedhee nama zoorsu keessaa uummata akka diinatti yaadu keessaa isin nama tokko jecha. Abdul Fattah akkana nagatti bye. Akkasi kutta. Thank you. Atillee nagaatti karuma siniin jedha kabajamtoota fi hordoftoota gadaa miidiyaa ulfaadhaa nagaara nu oola diqaalaan Tigreetii fi diqaalaan Amaaraa afaan banaa. Nuyi warra of ta'eetiin qabsaa'u malee nu warra argitanii of duratti waa beeynu diqaalaan Tigreetii fi diqaalaan Amaaraa harkadhaa. Kijibdoonni Tigree qabsooftuu fi kijibdoonni nafxanyaa harka dhooftan harkadhaa. Tigrellee mo'atuu hin dandeettanii hudduu keessatti waraanti. Amaarallee mo'atuu hin dandeettanii hudduu keessatti waraanti. Deemtanii kara lachittuu hudduu keessa waraanamtanii andaratti haftanii jecha. Makkiyaa meessajjii duubannaa dubbisi meessajjii duubannaa barreessi asiin akkamitti seensuu danda'a. Asiin keessan takka barreessitu kun miidiyaadhaa bar Facebook invaayitingii miti akkamitti keessan akka isin haasofsitan hin beeku. Jaalmarroo atillee Tigree waliin harkadhaa jirta kanaaf amma si faarsuu qabna fachu. Jaalmarroo biloo himattaa sayyoo footoo harka kaattee atillee Oromoo ta'e qabsaa'e. Oromoo ta'e loli gaafa Oromoo taatee lolte akkasittiin si deeggarraa jecha. Anyway, akkasiniin jenna nagara nu oola nama hedduu blog godhee jira Oromia Global Media nama hedduu blog godhee jira maaliif ilmaan Getaachoo Asaffaatu as keessa ciisaadha. Ilmaan Getaachoo Asaffaa anyway, thank you very much. Kun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun oduu Oromia Global Media irraa isinii tamsa'aa jirudha. Oromia Global Media. Oromia Global Media. Oromia Global Media miidiyaa uummatarraa uummataaf dhaabbate yoo ta'u miidiyaa eenyummaa, seenaa, duudhaa, hawaasummaa, dinagdee, aartii fi ispoortii uummata keenyaa bu'uura godhachuudhaan tamsaasa qabatee dhufaa jira. Oromia Global Media oduu fi odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa yeroo dhiyootti qabatee isin bira gahuuf jira. Dabalataan miidiyaan kun sagantaalee tamsaasaa irratti qulqullina kan bu'uureffate yoo ta'u miidiyaa uummatarraa uummataaf dhaabbateedha. Oduuwwan ispoortii, oduuwwan haala yeroo irratti